ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓትና ሸኔ በሽብርተኝነት እንዲሰየሙ የውሳኔ ሐሳብ አቀረበ። እነዚህ ድርጅቶች ባለፉት 3 ዓመታት በኢትዮጵያ ህዝቦች የዲሞክራሲና የመብት መከበር ጥያቄዎችና ትግል አማካኝነት የመጣውን ለውጥ ለመቀልበስ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል በሰላማዊ ዜጎች ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶች ሲፈጽሙ የቆዩ መሆኑ ይታወሳል። በዚህ ምክንያት የበርካታ ዜጎች ህይወት ጠፍቷል፣ አካላቸው ጎድሏል፣ እንዲሁም ንብረታቸው ወድሟል፣ ከቀያቸውም ተፈናቅለዋል። እነዚህ ጥቃቶች ህብረተሰቡ ቀጣይነት ባለው ስጋትና ፍርሃት ውስጥ እንዲኖር በማድረግ በመንግስት ላይ እምነት እንዲያጣ ዜጎች እርስ በርስ እንዳይተማመኑ አድርገዋል። እነዚህ ሁሉ የሀገረ መንግስቱን ህልውና አደጋ ላይ ለመጣል ታቅደው ሲፈጸሙ የነበሩ መሆኑን ከተለያዩ ማስረጃዎች ለመረዳት ተችሏል። እነዚህ ጥቃቶች ከጀርባቸው የፖለቲካ አስተሳሰብን መነሻ በማድረግና የፖለቲካ ዓላማን ወይም ግብን ለማሳካት በማሰብ በንጹሃን ዜጎችና በህዝብ መሰረተ ልማቶች ላይ ሲፈጸሙ የቆዩ ናቸው። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ሲፈጸሙ የቆዩት እነዚህ ጥቃቶች የተለያዩ ፈጻሚ አካላት ነበሯቸው። ከጥቃቶቹ ጀርባ ግን በቅድ በገንዘብ በሐሳብና በሰው ኃይል ስልጠና በመደገፍ የሚዲያ ሽፋንና እገዛ በመስጠት ረገድ የመሪነት ሚናውን ሲጫወቱ የነበሩ ቡድኖች አሉ። ኢትዮጵያን የማመሰቃቀል የማዳከምና የማፍረስ ፍላጎት ያላቸው ውጭ ኃይሎች እነዚህን ቡድኖች በቅጥረኝነት እየተጠቀሙባቸው እንደሆነም ግልጽ ነው። እነኚህ ድርጅቶች ሲፈጽሙና ሲያስፈጽሙ የቆዩዋቸው የጥፋት ተግባራት የሽብር ወንጀል ተግባራት ናቸው። እነዚህ ተግባራት የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣ አዋጅ 1176/2012 አንቀጽ 3 ስር ስለ ሽብር የወንጀል ድርጊት የተሰጠውን ትርጓሜ ሙሉ ለሙሉ የሚያሟሉ ተግባራት እንደሆኑ በቀላሉ ለመገንዘብ ይቻላል። እነዚህን የሽብር ተግባራት የፈጸሙ ድርጅቶች አባላትና ደጋፊዎቻቸውን እንደ ግለሰብ በተናጠል በሽብር ወንጀል ተጠያቂ ከማድረግ ይልቅ ድርጅቶቹን የሽብርተኛ ድርጅት አድርጎ በመሰየም በህጉ በተቀመጠው አግባብ የሽብር ወንጀል ድርጊትን በተሻለ ሁኔታ ለመቆጣጠርና ለመከላከል ይቻላል። ስለዚህ የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ቁጥር 1176/2012 አንቀጽ 18 እና 19 መሰረት ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓትና ሸኔ የሽብር ወንጀልን ዓላማቸው አድርገው የሚንቀሳቀሱ በመሆኑና የድርጅቶቹ የሥራ አመራር ወይም ውሳኔ ሰጭ አካላት ወንጀሉን አምነው የተቀበሉት ወይም አፈጻጸሙን እየመሩት በመሆኑ የሽብር ተግባር መፈጸምም የድርጅቶቹ ጠቅላላ መገለጫ በመሆኑ ድርጅቶቹ በሽብርተኛ ድርጅትነት እንዲሰየሙ የውሳኔ ሐሳብ ቀርቧል። እንዲሁም የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ቁጥር 1176/2012 አንቀጽ 23 መሰረት በተመሳሳይ ተግባር በተሰማሩና በዚህ ውሳኔ ሐሳብ መሰረት ከተሰየሙት የሽብርተኛ ድርጅቶች ጋር ትብብር፣ ትስስር ወይም የሐሳብና የተግባር ዝምድና ያላቸው ድርጅቶችና ግለሰቦች ላይም ይህ ውሳኔ ሐሳብ ሱኒ ኢንፍሉዌንስ ጉዳ ቀሞቱማ ኢትዮጵያ አብራም ላሊ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ቆፈዶንታይ ኑዩልማን ኦሮሞ አምጋፍ መሮኒ አልጀዚራ ጉባቤ አፋን እንግሊፋቲን ዱበቴ ነመዱኒ ነጃይብ ሲፈት መሮኒ አከሚን እንግሊፍ No, university barachu miti afan English afan chuni skills wana dati mit bekum swani ngelu garu ijolle war oromo kheb tawari samuk ab khani da jira kham boson jira akam andir ma ingota samuk ab khani da jira kham boson jira wardam mas gubat barot khuni eddu thanin ben nabe tam dabne marre wan dubati male nam wal benu khanafu wazit madagay ibs warri gor khesati guddo sina jaibi guddo sina jaibin malcheta warani bilisum oromo nagenya tamane yohani nagaf negotiate gode wana kana barreso da nam yo agenda tatam Facebook kan gubba warani bilisum oromo biya fakas warani bilisum oromo abaw chumbi ta khayo ni satu khayo dugati me khayo dogongora ogansati abaw structure coherency bulchisati ni wagot bayef adon kapsain emanu ado successful in tiny abawni wagabayi la komsitu danda garu still duga dubachufi ana bawon successful la kapso sa tawaga afurtama gor khesa abawni adiblu sumoromo successful jer success chulla la bram sitma juru tan takhesati fute nami jiren sadi jirata ori orate fude jolle dale barnota nol deme khancalla taun qab jiru tante undermine gote na mafammo contribute godunu ju success gudda delal fakenya waram bilisum moromo dargagees ak xena ume qabson walam bilisum moromo qabson addi bilisum moromo gota fit waregan ir eddu tarde sabaf dabbate faytol ci xero kasi fadalat xana waram bilisum moromo ala success mal tijar success mal tijar fakenya dabi bira opdio bakenya dabi opdio fakenya foromo of qabsaid almost in le waga sodoma furtama demo jira kana midi
opdiyoon qabsooftame wanni siin generation uummata Oromooti yaaddera akka uummata Oromoo furtagan murdattee jechuudha. Kanaafu waraan bilisummaa Oromoo akkasitti hubachuu hin qabnu ibsi warri baasuun hin diqqaata. Hagan caalaallee move godhuu qabanii addunyaan ammoo daawwachuu jirti beek. The world is watching. I'm sure reactionii walaaleen bareeda ta'a. Mootummaan Itoophiyaa teebilir keettaaf humni hin qabanii fudhachuu baatammoo gize biyyittu gubat taa'ee bitqan qaamataa jechuudha. Egaa walumaa galatti ibsa waboon baasee kanaan jechuudha. Egaa qaxanaa kana keessatti badiin kana caalu osoo hin dhalasiin qaamni dhimmi kun ilaallatu dafee deebi'uu kennuu qabaa oo jechuu qabas jedhee jira. Egaa haaluma wal fakkaatuun ibsa isaanii ta'ansee immoo paartiiwwan Oromoo laman gameessi jechuudha. ABO fi KFO'n ibsa baasanii jiranii. Egaa ibsi isaanii hedduun isaanii ajandaawwan isaanii dhimmuma wal fakkaataa irratti egaa qabxiiwwan ibsaa kana kanneen ilaalaa turre. Egaa namni hunduu walitti dhufeetiin nama mariin hunda hirmaachise taasifamuu qaba. Mootummaan ce'umsaa dhaabbatuu qaba. Waraanni Itoophiyaa keessaa bahuu qaba waan jedhuufi wantoota egaa waan waliin fakkaatu waan qabu fakkaate egaa ibsi isaanis mi'achirraa isaa odeessun. Amma wanni marii yookiin araara biyyaalessaa jedhan kuni paartileen Oromoo waggoota 30 darbaniif warri Oromoodhaa dubbatan hundi waanuma watwaachaa ba'anii by the way. Erga adda bilisummaa Oromoo shaartarii ce'umsaa keessaa bahee booda araarri biyya san keessatti hin dhufne mariin biyyaalessaa hunda hirmaachise hin taane biyyillee biyya waliigaltee taatee hin jirtu jechuudha. Wanni biyyi sun irratti waliigalte waa muraasa. So ammallee wanni paartileen baay'een dubbataa jiran kanumadha. Paartiin Izemaa jedhama leek dookumentii irratti illee waanuma akkasii kakkaasaa jira galfurdaatti boqonnaa itti aanu keessatti fuulii marii biyyaalessaa nu barbaachisa jedhee baasuu danda'a warri sunillee biyyattiin yeroo itti baay'ee akka malee raafamaa jirtudha. Karaa dinagdee, karaa siyaasaa, karaa hawaasummaallee kiraayisii guddaan yeroo keessa jiru keessatti argamti biyyi sun immoo biyya bilisiqinnaa qofa miti, biyya paartii tokko qofa miti, biyya saba tokko qofa miti, biyya sabootaaf eenyummaa garaagaraa qaban biyya paartileen hedduu keessatti argamanii fi biyya atakaarooti amma jechuun amma intarastii guddaa keessa jira amma biyya san keessa jechuudha. Intarastii domestic caala ammoo warri alaalle amma intarastii garaagaraa irraa qabaataa dhufanii jiranii international community dhiibbaa gochaa jira. Atakaaroo biyya san keessa deemaa jiru booda dhiibbaan karaa riijinii kanatti dhalachuu mara kan jedhu raayi. Kanaaf araarri biyyaalessaa dhiyootti saffisaan godhamuu qaba kan jedhu waamichi kallattii garaagaraa biyya keessaas biyya alaas godhamaati jira. Dhaabbileen akka United States mootummaa Ameerikaa dabalatee araarriin barbaachisaa jedhaa jiranii. Warri KFO fi adda bilisummaa Oromoos mootummaan waliigaltee baqachuudhaan rakkoon Itoophiyaa hammaataa dhufee nu arma durallee waamicha gochaa turre. Rakkina walxaxaa kan caalutti odoon deemin dura ammallee mootummaan dhaabatee boqonnaa irra jiru kanarra gara araaraatti dhufe kan jedhu ibsi isaanii yoo waliigalaan laallu jechuudha. Maal ta'e hojiin guddoon ibsaa dhaabbileen Oromoo yeroo baay'ee ibsuun baasuun beekama. Kanallee ingilizii iddoo qeeqamanii dhageenya. Ibsaa wanni ati baaftuuf yaamichi mootummaa goota. Opiilleeta hawmataaf banata kan mootummaaf banata. Rakkoon harkanuu qabdi sana waliin kamari'annu waliin furmaat kabarbaannu yaamichi kanaaf tolchan. Paartileen Oromoo KFO fabaawone yeroo dur deebi'an ibsa baasan. Ibsa isaanii gubbaammoo reakshiiniin gara mootummaa Itoophiyaatiin dhuftu tokkollee hin jirtu. Mootummaan Itoophiyaa paartilee cufin tuffata undermine tolcha. Huwaan nu jan caalaa ta'anii reakshiiniin uummata kee jirtu waliin laal. Huwaan miidiyaaleen irra dubbatanii dadhaban. Mammaas tokkotti yeroo baay'een ajaa'iba gabaabsee santima waraabessa qamalee jaldeessa leencatti waliin adoo karaa yaanii dheebotan. Lafumaansa tokkoon baanii nam wayii hadeemu ha bishaan gaalaan faatee deemu argan. Arganii ennaani namichi dhaabeen ani jeesinaa edee boojuu kadhatee ennaani leencatti dur deema leenci ayyee dhibiin jiru dur hallee bineensi dhibiin hin jiran si jeesuu danda'an ana si taakkisiisaa edee waraabes kan qabatanii meennu namichi kan qabate bishaan irra fudhatanii jiran. Taakkisiisuuf dabre ennaani leenci bishaan kaanii jaldeessallee qamalee dhowwate gubbaa birdiiffate. Leencachi jira jaldeessaaf qamalee ofirra dhowwee bishaan kana warra leen gaina do fil leen dhugin bishaan kan mans lafan naqanii fi mansi jala fooqateedha. Itoophiyaa keessa waan akkasii ta'u jira. Bilisiginnaani nam cuf caala nuti Itoophiyaa yaadda Itoophiyaan nu malee seefii miti jechuu jirti. Ameerikaa yoo yabaddanii Ameerikaan jette Ameerikaa garee xaalqaa ya garee guddaa xaalqaatti gba isanii shibbiriin biiteen balleessuuf akkan taatanii badhaas noobelii fudhannee nurratti inaafuuf akkan taatanii akkasii miti. Akkasii miti by the way dhuga dubbachuu biyyi tun kanam cufaati biyyi tan ammoo eenna kitti dhiig eenna kitti qabsa.